Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nagaa qabduumi isi yaadee ture asumaan hore chaanaalee kootii faarii taata subscribe godha please. Eshi har'a waan ajaa'iba tokko qabadhe isiniif dhufeera. Nama ajaa'ibu shamarreen tokko dhiira muluu feeti matarraa ka'ee hanga lukaa waa maraanuu jechuudha. Osoo dhiirri beekaan, osoo dhiirri bareedaan, osoo dhiirri rabbi sodaa qabu, osoo dhiirri diinii qabu jechuudha. Abbaa manaa isii ta'e baay'ee dasisii jedhas ni barbaaddes jechuudha. Wanti isin hin raawwanne hin jiru jechuudha. Miidiyaa irrattis ta'e wantuma ta'e kamiinuyyuu jechuudha. Dhiira akka barbaaddu argachuuf baay'ee xaaruus hin barbaachisu. Maaliif jennaan osoo dhiirri tokko muluu kan ta'eetiin waan mara ofii isaatii of guuteetiin kan argamuuti kan danda'amuuti. Rabbiin tokkichi cinaa Adaamiitirraa Hawwaa hin uumu ture jechuudha. Kana jechuun himmoota jecha kanarraa waa baay'ee hubattan jedheen ashaaba. Osoo dhiirri inni tokkichi waan mara danda'e sun hin uumamu ture. Gartuuyyuu dhiirri tokko si jammar muluu ka ta'uu danda'u wantuma ta'e kamiyyuu kan qajeeluu danda'u gaafa ati jireenya isaa keessa seente qofa ta'uu hin dagatin jechuudha. Kanaafuuyyuu eshi amma fakkeenyaaf ati dhiira imaana qabu barbaaddaa haa jedhu, dhiira siif yaadu, dhiira gaarii ta'e hooyi jechuudha. Garuu wantuma tamaraanuu jechuudha. Akka ati barbaaddu onni kan kee keessa jiru ni beeyta jechuudha. Kanaafuuyyuu eshi yoo ati sodaa rabbii qabaatte, yoo ati namaaf yaaddu taate, yoo ati of taatee nama jiraattu taate, abbaa manaa kan kee yookaan himmootuyyuu kan yeroo silkii sitti haasawu nama jaalallee kan kee abbaa ta'e kamiinuyyuu gartuuyyuu inni si jaalataa himmootuyyuu namni kun duriyyee sitti fakkaachuu danda'a. Nama sodaa rabbii hin qabne sitti fakkaachuu danda'a. Waa baay'ee sitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu dubartiin takka dandeettii uumamaa akka qabdu hin dagatinaa jechuudha. Itti fayyadamuu hin dandeenye malee shamarran baay'ee dandeettii qabna. Garuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Gara laafummaa keenyatuyyuu dandeettii keenya dhossaa jira. Kanaafuu dandeettii kan keessumaan baasitti xaqqaamisiin jedha. Eshi asimootuyyuu eshi nama imaana qabu barbaaddaa haa jedhu. Nama imaana qabu kan akkamitti akka argachuu dandeessitti immoo ati yeroo baay'ee waan rabbii yerootti haasoftu kan ta'u taatu. Ati waa'ee diinii kan keetii yerootti haasoftu ta'u taatu. Inni garuu duriyyee sitti fakkaata watichi haasoftu. Innis deebi'ee akka kan keessan akka ta'u hin dagatin. Maaliif jennaan yaa rabbii bareedumsa naaf kenni immoo yaa ollarraa baradhaa jette namitti jedhan. Kanaafuu namni olirraa barata. Yoo ati gaarii taateetiin hin jette, yoo ati waan sanii maraanuyyuu guutamtee kan argamtu, yoo ati wantumatti namaaf gaarii taateetiin hin jette, yoo ati namaaf yaadduu taateetiin hin jette, baqa yoo ati of taatee kan jiraattu abbaan manaa kan keessunis akka kan keessan ta'uu ni danda'a. Kana amali jechuudha. Ati ofii kan keetii bicha nisu of godhi. Ati ofii kan keetii bicha of qulqulleessi jechuudha. Ofii qulqulleessitee keessa kan kee nisu gootee yoo nama tokkotti dhiyaatteetiin waan barbaaddu samaraayyuu nama sanarraa akka feetetti argachuuf ni dandeetta. Abbaaf fedhes nama akka ati barbaaddu siif ta'uu ni danda'a. Kana jechuun immoo cadhisteetiin nama san xaraaxaraa hojii jiraachuu osoo hin taane waan keessa kan kee jiru jechuudha. Namni sun nama kaayyoo hin qabne sitti fakkaachuu danda'a. Itti haasa'i waa'ee kaayyoo kan keetii gara of fuuldura waan maraayu jechuudha. Ibsiif waan barbaaddu. Gaafa san innillee hiddee nama akkamiitii waa meeqa isirraa baradha jedha onnee isaa siif bana jechuudha. Akkuma jiru hin dhagaakaa adaduma adadaan onnee isaa keessa seenaa deemta. Kanaafuuyyuu waan barbaaddu dhossaatiniin dhiira akka barbaadu dhabee hin jedhin jechuudha. Waan barbaaddu itti himiiti jechuudha. Akkuma siin jedhe san dhiirri tokko addatti muluu ta'uu hin danda'u. Gaafati jireenya isaa keessa seente malee badhee teettee mootuyyuu osoo mootuu ati gaarummaa kan keessatti ati waan mara kan kee gadi qabde yoo dhiira gaarii barbaadde eessaa fuuta? Gartuuyyuu gaafati waan sanii mara raawwatte argachuu ni dandeetta. Kanaafuu dandeettii kan kee kasii kenname xaqqabamee dhiira akka barbaaddu argachuu ni dandeessa siin jedha. Halaala teetteetiin nama xaraaxartee yookaan nama shakkaa honnoo jechuu osoo hin taane ofii kan keetiin nisuuf godhi nama sanatti kalaa'ee nama akka ati barbaaddu siif ta'uu danda'a. Amalli kan kee gaarii yoo ta'etiin jedhe nama gaarii akka kan keetii
argattaa seensachuu barbaada. Inni biraa himootu iyyuu yeroo baay'ee dhiirri tokko bareedaa yoo ta'eetiin jedhe bareedumsa yoo qabaateetiin jedhe shamarree abbaa fedhee haadha manaa ofii godhachuu ni danda'a jedhamee dubbatama jechuudha. Akkuma san dubartiinis shamarreen takka sinisiraata yoo qabaatteetiin jette sinisiraata keessattuu shamarranillaan ni barbaachisa jechuudha. Nurraan sinisiraata qabaachuu nu barbaachisa baay'ee jechuudha. Baay'ee. Yeroo baay'ee waan nurraa hin bareedne dalagnaa kanarra kanaafuyyuu sinisiraata qabaadhu. Of eegi waan miidiyaa irratti daladdu akka wanta duuba kan kee balleessuu hin dalaganii waa baay'ee jechuudha. Sinisiraata qabaattee waati jettee hin jette dhiirummaa kamiyyuu nama si barbaadu ta'uu ni dandeettaa seensadha. Maaliif jennaan yoo ati akka agartee hin ta'in yoo ati darajaa kan kee eeddeetiin hin deemte yoo ati of qulqulleessiteetiin waan mararraa miidiyaa irrattis ta'e karuma ta'e kamiinuu yoo ati duraaf duuba kan kee jechuudha. Duraaf duuba kan kee yoo eegaa deemteetiin hin jette yoo ati nitsuu taateetiin hin jette eenyummaallee si barbaada. Kanaafuyyuu keessattuu gara miidiyaa kanarratti baay'ee of qulqulleessuu qabaatte irraa jechuudha. Baay'ee tokko maaliif akka agartee ati taateetiin hin jette namni keessi kan kee nitsuu ta'uu danda'a jechuudha. Keessi kan kee abeet waan gaarii ta'uu danda'a. Ati namaaf yaaddu, ati namaaf caqabtu wantuma ta'e kamiyyuu ta'uu dandeetta. Ati garuu yeroo baay'ee wanti ati qaama kan kee kanaan daladdu jechuudha. Mataa kan keetiin ka'ee hanga lukaatiin wanti ati daladdu harka kan keetiinis ta'ee wanta raawwattu haala dubbannaa kan keetii haala namatti dhiyaachuu kan keetii yoo sinisiraata hin qabne no keessi kan kee garuu ni zuudha. Keessi kan kee gaariidha. Garuu ati wanti raawwattu irratti yoo ati of hin eegin yoo akka fete taateetiin hin jette namni yeroo baay'ee nama akkamii badaa godhe isinitti himu nama dubbatu. Namni dubbatu tuni caqcaqqaas hin jedha. Garuu namni sun akka gaarii ta'e hin dagatina. Maaliif jennaan kan keessa isaatiitti dhossu suni baay'ee tokko kan waan maraan guutameedha jechuudha. Bashitaa isa keessa jiru abeet gaafa fayyada'e. Akkasii sinin jedha. Kanaafuu yoo ati raawwii kan keetiin gaaruma kan kee kan keessa san gaaruma kan kee nitsuu sani kan keessa kan kee jiru san of jalaa hin balleessini raawwii kan kee sirreessi. Gaafa san immoo yoo sinisiraata yoo qabaatteetiin hin jette dhiirummaan ta'e kamiyyuu si barbaaduu ni danda'a jedha. Kanaafuyyuu akkasii rabbiin nama irra qaqqabamtan isinaa taasisuu asiin dhaganii asiin jechuu hin taane yeroo baay'ee haasa'uu irraa dhageeffachuu jaaladha isin jechaatiin asuma irratti qophii kan koo xumura. Ishi please subscribe godhaa chaanaliin kan koo baay'ee nama barsiisaa barnoota adda addaatiin jechuudha. Kanaafuyyuu inshallah rabbiin arqaareetiin jedha waa baay'ee dalaguuf deema. Kanaafuyyuu isin himootu na jajjabeessaa isin jedha. Waan amma isin hime kanniin muraasa isinitti himee jira. Minalbaat anis yaadachiise malee isin beekuu ni dandeessanii irraa xaqqabamaa isin jedha. Amala qabeettii ta'a adaba qabeettis ta'a isin jedha. Miknaatum shamarran irraa adaba uummata qabdutu bareeda isin jedha. Ishi hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti ciao.